hamma dhufee yaadigi waggaamee kaka'utti atu sarara kamee saraan qabatamee warafaadhaan tikeettii muratam. Tikeettii muratamanii dhaabbatanii isaan kun dheeraadha keessa. Dabala si keessaa fudhatte. Dabala harka si keessatti jedhee. Eelaa fudhattee jedhee. Fudhatte dabala inni kaanu isaan sun tikeettii wajjiniin iyyiin qaban. Fudhatte jedhan. Bakka keessaa guurte. Inni dhaqanii nama keessaa. Kottuu gama maaliin galtaa miti si keessaa fudhatteetti. Kottuu. Fuutee kaateetu laaluu fuute miti. Kottuun jedheem. Jedhanii fudhatanii bakka galanii innaan namichi kee inni ilmi isaanii inni kaleessa gaa nagaatti jedhee biraa ba'e innaan dhufu gaabii maratanii latten jiraayyuu xarbeezzaara ta'u wombariir abban gallee maaliin galaa dabalaan kee maal ta'e beektaa si nyaattee sun jedhee ittiyuu fuulleeti dhaabbadhee laalamini keessaa fuutee utuun ittiyuu fuutee deemte maaliin galaa innan ani qaxaleen kee eessan ka'a beektaa Samuel Ayo rumahku. Asika Samuel Tahu dia dirut. Samuel biyya hunda saamame maaloo ta'e Addis Ababa guutuu saamame maaloo namni nagaame Addis Ababa guutuu saamame maaloo televizyiinitti nu himi Ibili nyaata siin taasise qoonqoo siin taasise isin biddeen irra shaaduu kaatti baddefan. Assalamu alaikum.